dabaaf cubbuu hamaqa maaster pilaan daa'u godhachuun magaal Finfinnee hektar 54 irra gar miiliyoon tokko qabxi tokkootti ol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomnaa jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayii harrakoota miseensicha TPLF'n hoogganam Oopidiyoo Muktar Kadiirayyaa jitkennaa weerara waannisaa Oromoo gad bobbaasuun magaalaan akka Sulultaa Bishooftu Sabbata duukam hoolota afan budarate aanaalee baadiyyaa 8 dhibiille karoor quttum isaanii galfachuun nyaaphoorra jaaratanii butumirra dhaabbachuuf waraqat barreeffatan booroo yookaan dinqabbaa abbaatti eegata dhaadannoo jedhuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo fi yuunivarsiitiiwwan akka baratan dheeffatanii of falmanii loltooti Itoophiyaa rasaasa akka bokkaa barattoota harka duwwaa lafuufiitti falmanirra roobsaniin ijoollee Oromoo dhuuqa qaarisanii dubbi balleessan mormii eblibar 2014 saamichi lafa mormuun magaal ginciitti xeeyyatin akka bokkaa furmaataatiin baanan jinfeessite addaancitti tanaan gaafiin finciltoota taqara maaster pilaaniin fudhannuu yoo taatu akkum turuun bultii durattiin baanan mormitooti kun gaafii isaanii dura siksuun mirga ofiin of bulchuu waa'ee Finfinnee gaafii aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo gaafatanii tokkummaan loluun biyya Afrikaa Itoophiyaa raasanii biyya lasaadfa Sooriyaa fakkeessan mormi uummata taqeerroon Oromoo karaa gurmaa'is qabuun sadaas bar 2015 jechuu waggaa Fireessoo har'a bifaaraan itti fufti kanaan manneen hidhaa gugurdoon biyyattiin qabdi ijoollee Oromoo taqaamii jaajjusa guutuu Oromiyaa irra walitti qabeeyyoo guutamanii mootummaan Hayilamaariyaam Dassaaleeny yeroo gabaabduu jisatiin caalkeessatti ilmaan Oromoo nam 500 rasaasaan galaafachuun biyyeen galata hin beekne ijoollee Oromoo keessummeessuuf dhiphat mormi haqata deebiin ijjeecha taattanaan miidiyaaleen addunyaa gar biyyattii seenanii cuqakki hin jenneef jabeessanii dhorkamanillee miidiyaaleen biyya keessa olaantummaa nafxanyootaatiin guutaman afaan qabatanii ilaaluun akka sababa bal'aa dhossanillee OMN gaazexeessitoota uummata tabilisaan miidiyaa Maark Zuukarbarg Facebook irra barreessan waliin ta'uun dabi mootummaan Itoophiyaa qeerroof barattoota Oromoo irra godhuu jirsuuraaf billicii mul'isanii diyaaspoora dammaqsan qabsoo didda garbummaa hawumati Oromoo kallatti afran irra waliyaamuun kamis yag wallaggaa cinaaqsaag mooyyale cuf irratti hirmaatanii karaa cufanii wayyaanee wareersan kanaan dhalattoonni Oromoo kabiyyoota akka jiraatan qabsoo qeerroon makamuun suuraaf billichi biyya keessa ergamuuf yoo maxxansanii dhaabbileen mirga namoomaatiif falman kanneen akka Human Rights Watch faan gochi mootummaan Adwaayii godhuu dhiibba mirga namoomaatii jechuun beekamti kennaniif miidiyaa addunyaa dabarsan mormi hiriira bal'oo agaybar 2017 magaal guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee yaamamteen uummati Oromoo tokkummaan ba'ee dhiibba mirga namooma kanneen akkidhaa ijjeecha saamicha lafaatiif dabsi haasaa yoo falmu Adwaayiin balbaluumati alattiin ba Facebookiif miidiyaalee hawaasa hundi cufuun namoota kaaniite jaarsaaf jaartak bofaan mata keettumuun waan dhala namaatiif immal raawwachaa turu miidiyaa warkwaatar Aljaziiraan addunyaatti agarsiisa #Oromo Protest duul jedhuun mormiin kun akka maddorachaa dhufuun kaisiin miidiyaa cufirratti haasaamuu jirta gaydidamilama bar 2016 atleetiin Oromoo Fayyisa Leellisaa harka samii tolqabachuun Olompikii Riyoorra mallattoo mormii Oromoo yookaan The Gesture of Oromo Protest jedhamuun beekama agarsiisuun dhusa wayyaanee diidar dhangalaas haaloon gos barbaad malee abbaan barbaad waan jette fakkaatti gareen Adwaayii tunin naasu tokko malee tikeetti du'a talmaan Oromoo ticira turtetti fufuun Human Rights Watch baaseen ebilbar 2017 namooti mootummaan galaafat dhibbi jedha qabu Afrikaan News gabaas diimokiraasii meet federaalizimiin of Finfinneen teenna Oromiyaa irra dhalanne irra guddan lafteen irreessa buqqaa lafti teen lafeteen kabaji barbaan afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaatiif magaal Finfinnee kanuu taanii ijjeechaan nurra kadhaabbattuutiin dhaadannoo mormitootaati akkuma mari allaatti dooti lafumaan baanan qabsoo addi durummaan uummati Oromoo waggoota furiif adoo gargarin kutin godheen murni Oppidiyoo tokko wayyaane waakkachuu yoo uummata dabalamu haayoo jaalle Mallas Zeenaayii fiixumaan baafnu waan jette fakkaatti gareen Oppidiyoo tokko shir siyaasoo fi akkuma barattetti itti fufuun opereeshinii waraana tadharaatiin mooyyaletti ilmaan Oromoo nami 12 yoo nyaatamanii ba Oromiyaa Hararge irratti abdileen ilmaan afran qallu akka jabatu machuun Oromoo boochan nurra dhowwayaa lamma nurra dhowwayaa Abiyyi nurra dhowwayaa biyyi yookaan qeerrootan ijjechuun kageera artistiin Oromoo qaroona caalu hundeessaa akka jaba waacife barooduun irratti kiiloo yaabuuru lamma magarsaatiif gareen isa Dr. Abiyyi Faallee dabalata akka jaba amileen guutamuun uuma isaanii guddaa wayyaane hokke qabuuf murteessanii qabsoo uummata Oromoo dabalaman ebilbar 2018 diraama saati dhugaan booda Adwaayiin cufatte baafte buusuun guyyoota 17 muummichi ministeera amma Dr. Abiyyi Ahmad
malalii dheeraa durdeema biyya Itoophiyaa godhuu yoo filattu. Uummati Oromoo gaafiin ilmaan tee wareegamteef deebii argattee abdii jedhuun Wallaggi bookkisa Arsiin ilillisuun Harargeen burraaxxe Booranaaf Gujiin sanga qaluun Shawaalleen dhiicheef akka qardhufettonni namoota baay'ee mo'achuun hidhamtoota siyaasaa gad lakkise midiyaalee bilis tolchuun mormitootallee biyya deebisuun daangaa waggoota 20 cufamellee banuun badhaas Noobeelii barana kanyaatu mucaan Abba Jifaar kun Doktora biyya gaafile uummati Oromoo qabsaa tureef tokkolla don deebisin falaasan maddammar jedhuun sirnaaf xanyoota du'a kaasuun Oromoo jidduu gungumtudha. Gaafiin afaan Oromoo dubbiin daangaa dhimmi magaal Finfinneetiif gaafileen Oromoo tokkollee nadu deebiin argatin Itoophiyaa badhaatu jaaruuf waan murat fakkaata bakka bu'aan ODP hamaqa Oromootiin masaara mootota qubat kunin Itoophiyaa biltsiginna paartii jaar jechuun isa Oromoo mufachiisuu jirti. Dubbiin maddammariituun mirga sabaaf sablammoota irra bala'uumuu dandeetti jechuun uummati Oromoo ba'ee watwaatullee kitaab isa maddammari hojiitti kuuf paartii isa waan amansiifata fakkaatu muummichi ministeera kunin hardhi irra eeggaluun paartii lafra waliin korir jiraachuu isaa dubbatama. Waggaan afreessoon dhoosdidda garbummaa yookaan zegreet Oromoo protest kalees kabajame yoo oolu ODP fadeeppaa waliin ta'anii paartilee durii waliin dabojjachaa ba'an TPLF faallee darate amansiifachuuf kura dhaachuu isaanii dhaga'ame. Dubbi siyaasaa Habiiba Afrikaa rakkoo eeggalchuuf deemtu kanaan ta'uu matama waan paartiin siyaasaa jettee taawaan jedha waliin ilaalta.